Garee shubbistoota waan ofii hojii qabatanii uftan hojii ragada yookiin shaboota jennee kan yaadnu isteejiin isiniif hin tolle. Tokkoffaan kiroogiraafii yoo hojjettan kiroogiraafiin immoo vaariyeeshinii keessaa wal gaggatuun ni jira. Wal gaggattanii deemtu. Rukuttaa keessanis tokko gochuu irratti xiqqoo rakkoon ni jira. Kanaafuu hojiin kiroogiraafii keessan yookiin hojii keessan bareeda. Hojii qabattanii dhuftan. Haa ta'u malee vaariyeeshinii yoo uumtan keessa yoo baatan yoo galtan wal gaggatanii deemuun ni jira. Nan soobee ijoollee. Kanaafuu waan san yoo sirreessitanii yoo dhuftan jechuudha. Guruppii akkanatti amma nuyi kan barbaannu guruppiidhaan kan dhufe sirriitti ni jajjabeessina. Guruppiidhaan kan dhufe. Booruuf iftaan tokkoffaan isteejiinis bal'aa miti. Rakkoo isteejiinis ni jira. Lammaffaan immoo wal dubbachuu isteejirra wal dubbachuu ni jira. Rakkoon akkanas ilaaleen jira. Kana faa sirreessitanii boru yoo dhuftan waan gaarii qabatanii yoo dhuftan jeetanii ala ammaaf bareeda. Yaanni ani qabu asirratti uffannaa keessanii fi wanni isin agarsiiftan gaariidha. Uffannaa yeroo jedhu uffannaa yoo aadaa godhan hundumaa aadaa gochuudha. Kopheen keessan namoonni muraasni aadaadha, kan muraasni ammoo ammayyaati. Isa kanammoo yeroo itti aanu sirreessuu qabdu jedhee yaada. Lammaffaan ammoo yeroo kiroogiraafii hojjettanii yeroo biraatii fi haala itti seentaniif haala itti baatan karaa itti deemtan jechuudha. Yeroo wal jijjiirtan sana namni jalqaba qaccee sanarra ture sun siinatti fakkaata si ta'e inni dhumarra dhufa. Garuu yeroo dhumarra dhufu isin irra naanna'ee dhufa. Utuu ati karaa saniin akkuma jalqabdeen akkanatu deemtanis ni wayyan. Maaliif wal jalaa baddani karaa inni gaafa ka'ee isin wajjin sirreeffachuudhaaf yaalu isintu isin jalaa bada kiroogiraafiin jechuudha. Sararum akkuma dhuftanii naannoftanii fiddaniini yoo ta'e malee tokko as dhaabatee achirraan hin ulfaata. Garuu inni kun akkuma jiru sararaan utuu deemee gaariidha jedhee yaada. Sana sirreeffadha. Kiroogiraafii yeroo baafattan wanni guddaan sirreeffachuu qabdan steepii kamii irratti isteeji irratti yoo dogoggorre sirreeffachuu dandeenya akka jedhu sammuu keessanitti amansiisuu qabdan. Yookaan ammoo amma bakka hedduutti dogoggortanii jirtan wal jalaa baddaniittan wal laalaa jirtan tokko fuulduratti tokko duubatti jedhaa jira. Yeroo isin silaaltu yeroo inni wal laaltan ta'e isin harkaa badaa sana sirreeffadha akka gaariitti. Yeroo itti aanutti ammoo
kana caalaa jabaatanii akka dhuftan abdii qaba. Yaada addaan qabuunis garuu inni duraamaa inni sodaataniitu baay'ee maaliif akka sodaatanii beeku as nama muraasatu jirami sodaataninnaa waan beekas hin jalaa wal dhadhee tokko kana lammaffaa immoo sirriitti waliin simannesi jechuun otuma ani chaartaniifaa walitti maafaa turtan kun immoo sirra rakkisama keeroogiraafii irratti wal qabatee inni ammasii caafii kanarraa ba'e naannee achi dhaga amma kan akkas ta'utti namumti innas jiru otoo achi inni achi jiru achumaan otoo galee akkas maaliif amma naannooftee achi keessatti waan meeqas jalaa bada waan ta'eef kanaan ala immoo an biraa immoo fuula keessan irraas immoo waan gaariin hin mul'atu maaliifidha akka nama dirqiitiin shubbisaa jirutti shubbista maaliif maal taatanitti nagaadhami tokko kana sirriitti walitti waan jedha fuula keessan ibsaa kanaaf achi muuxannoo warra qabdan fakkaattu muuxannoos qabdu immoo otoo sirriitti hojjettanii sirriitti shaakaltanii kan kana caalu hojjettu gareetiinidha gareen kun baay'ee cimtanii hojjettanii yeroo hunda ganaaf galgalatti cimtanii an barbaadan hojjechuu iddoo barbaadan ga'uu dandeessu kanaaf otoo mooraaliin hojjettanii mooraaliitiin fedhiitiin hojjettanii iddoo guddaa geessu kanaaf mooraalii keessan gadi of hin cabsiinaa ofii keessan cimaatti hojjedhaa siin jedha kanaan ala isa taanutti kan caalu keeroogiraafii irrattis isa baay'ee wal simuus immoo qabdanii sirriitti fuula keessanis sirriitti ibsitanii yoo dhuftanii waan gaariidha jira har'aaf dabartaniitu. Hayyee kan dabalu maa'inni anis kan dabalu tireeringii hedduu gochuu qabdu jechuudha. Kun dorgommiin kun dorgommii guddaati. Namoonni hedduu godinaalee Oromiyaa irraa kan jiranii hedduun shubbistoonni hedduun ni dhufu jechuudha. Ammaaf darbitaniirtu. Boruuf iftaan immoo kana caalaa qabatanii yoo dhuftan malee rakkoo keessa galtu. Amma kan mul'atu maa'inni wal fakkaachuu dhiisu rukuttaa wal fakkaachuu dhiisu ni mul'ata. Kanaafuu rukuttaa keenya dubartiin akka dubartiitti dhiirri akka dhiiraatti rukuttaa san sirriitti wal fakkaatuu qaba. Raganni yoo ragadamu amma raganni yoo ragadamu mormaan miila waliin mormaan ragadamaami nam tokko mormisaa maal ta'a socho'aa jira nam tokko mormisaa hin socho'u kanaafuu san qixxee godhaate tireeringiidhaan maal qabannee dhufna amma fakkeenyaaf isteejiin haa ta'u isteejiin baay'ee hiphoodha gin isteejii hiphoos haa ta'u bal'aas akkamitti isteejii keenya akkamitti qabanna bar kunis bar intanaadhami qormaata bar kunis isteejii akkamitti qabanna isteejii keenya isteejii bal'aas haa ta'u hiphoos haa taatu akkamitti qabannee waan sana akkamitti ati gali ati bayi maal jedhuun isteejii irratti haasa'uun hin danda'amu booruu hin kuftu jechuudha akkanatti yoo haasoftan sinif galeemi kanaafuu waan kana iftaan akkamitti maal qabannee dhufnaa akkamitti hojjannaa isarratti qophaa arras gaa darbitaniirtu